Yoo yaa harka fuunee shamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isin samma xumura faana turan affeerraa keenya. Lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaatti murtiin du'aa itti murtaa'e murtichi irratti raawwatamu itti fufee jira jedhame. Kaleessa namoonni lama kan duuti itti murtaa'e maatii isaanii yeroo dhumaaf akka bilbilan godhamee jira jedhama. Kanneen maatii isaanii yeroo dhumaaf akka dubbisan taasifaman Khalil Qaasim Muhammad Ibroo fi Muraad Yaaqoob Adam Sayyoo kanneen jedhaman ta'u maatiin ijoollee tanniin dubbatanii jiru. Suud Arabiyaatti lammiilee Itoophiyaa 47 ta'an murtiin du'aa kan itti murtaa'e yommuu ta'u lammiileen kunniin mana hidhaa Naajiraa Senegaal jedhamu keessaa baafamanii dabareen ajjeefamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Hanga ammaatti gara nama 10 kan ta'an murtiin kun irratti raawwatamee jira jechuudhaan maddeen ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Suud Arabiyaatti duuti irratti murtaa'e mootummaa Suudii waliin dubbachuun akka baraaru irra deddeebiin gaafatamus furmaanni hin argamne. Lammiileen kunniin wayita gara Suud Arabiyaa seenan baalli sammuu namaa adoochuu harkatti qabatan jechuudhaan murtiin du'aa kun itti murtaa'e jedhama. Haa ta'utii galuu lammiileen kunniin baala sammuu namaa adoochuu ofii isaaniitii fedhiin qabatanii osoo hin taane daddabarsitoota nama seeraan alaatiin dirqamaan baachifamuu himanii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaaf falman baala sammuu namaa adoochuu qabatanii argamuun sadarkaa murtii du'aatti nama hin gahu jechuudhaan Suud Arabiyaa cimsanii qeeqaa jiru. Suud Arabiyaan sababa baala sammuu namaa adoochuu wal qabatuutiin lammiilee biyyoota alaa irratti murtii du'aa raawwataa jirti jechuudhaan dhaabbileen mirga namaa irra deddeebiin murticha balaaleffachuu irratti argamu. Mootummaan Itoophiyaa garuu cadhisuu filatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu odeeffannoo gaddisiisaa Oromiyaa irraa nu dhaqqabde. Odeeffannoon gaddisiisaan maalii kan jedhu akka taanutti isiniif dhiyeessa. Haleellaa humnootiin hidhatan kaleessa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Noonnoo Guddinaa jedhamutti raawwataniin lubbuun namoota nagaa hedduun darbuun dhagahame. Haleellaan kun hidhattoota finxaalayyii Noonnoo giddu galeessa Itoophiyaa jedhamu maadheeffatanii daangaa Oromiyaa ce'anii akka raawwatame jiraattonni himanii jiru. Baay'inni namoota haleellaa kana lubbuun darbee hedduudha kan jedhan maddeen keenya lakkoofsa isaanii hin mirkaneeffanne jedhan. Sirna awwaalcha namoota dhumanii hadha kan raawwatame yoo ta'u naannoo kanatti haleellaan akkanaa irra deddeebiin humnoota hidhatan kanaan raawwatamu baramaa dhufee jira jedhan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa humni kun humna faannoo kan naannoo Amaaraati jechuudha. Humni kun yoo yakka raawwatu waraanni mootummaas akka cadhiseetumaan ilaaluudha kan jiraattonni dubbatanii bakkeewwan isaan yakka kana itti raawwatan bakkuma waraanni mootummaa jiruudha kan jiraattonni jedhanitti bakkuma waraanni mootummaa jirutti kan yakka kana raawwatanii namoota nagaa ajjeesanii biraa deemanii warra yakka raawwatu yoo mootummaan seeratti hin dhiyeessine yookaan immoo namoota nama nagaa ajjeesan yoo mootummaan tarkaanfii irratti hin fudhanne ta'e warra nama ajjeesu sanis akkasuma warra tarkaanfii akkana yakka akkana raawwatu sanis ajaja mootummaan akka jiranidha kan mul'atu. Bakka waraanni mootummaa jiru bakka kaambiin waraanaa jirutti yakki kun yoo kan raawwatamu ta'e humni finxaalii kun yoo tarkaanfii kana kan fudhatu ta'e humni finxaalii akkasuma faannoonis kan mootummaadhaan ajajamanidha jechuudha. Sababni isaallee yoo mootummaadhaan hin ajajamne ta'e mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Garuu amma mootummaan tarkaanfii irratti waan fudhataa hin jirree fi waraanni kun waraana mootummaadhaan ajajamuudha. Akkasuma mootummaadhaan ajajameetiin yakka duguuggaa sanyii kana raawwataa jira jechuudha. Kana immoo uummanni Oromoo walirratti dhiisuu hin qabu walii birmatuu qaba jechuun dhaamsa keenya. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoo keenya akkuma itti fufetti jira odeeffannoo itti aanutti isin dabarsa. Abbootiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay kan Sinodosii Meembar Salaam jedhamuun durfamu jiila gara ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti ergamuuf akka jedhan maddeen himan. Guyyoota dura ministeera muummee Abiyyi Ahmad ibsa miseensota paarlaamaatiif kenneen qaamoleen siyaasaa naannoo Tigraay tokko waan nageenya booressu raawwataa jiraachuu ibsuun wanti kun gara waraanaatti nu deebisuu mala jechuudhaan akeekachiisanii turan. Waraanni kana booda kan duraa caalaa hammaataa ta'uu eeruun abbootiin amantaa Tigraay hayyoonni dippiloomaatonni fi kanneen dhageettii qaban warra kanaan adabadhaa jedhaanii jechuun hubachiisan. Erga wantoonni gara hin malletti deemanii asii fi achi fiiguun faayidaa akka hin qabnes
ibsa isaanii irratti dubbatanii jiru. Muummichi abbootiin amantaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay kan Sinodosii Meebala Salaaman jedhamuun durfamu haasaa ministeera muummichaa booda ibsa baasaniin dubbiin ministeera muummichaa haala qabatamaa Tigraay keessa jiru hin ibsu jechuudhaan qeeqan. Amma immoo abbootiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay jila ministeera muummee Abiy Ahmad waliin mari'atu erguuf akka jiran himanii jiru. Garee adda bilisummaa uummata Tigraay abutii kan Gabratsiyoon Gabra Miikaa'eliin durfamu boordii filannoo waliin adeemsa irratti waliigaluu dhabuun deebisee haqamee jira. Filannoo waliigala bara dhufu Itoophiyaatti adeemsima abutiin yoo haqamu dura yoo haqame filannoo irratti hin hirmaatu jechuudhaan ministeerri muummee waggaa dura dubbatanii jiru. Haala kana keessatti muddamni garee kanaa fi mootummaa federaalaa jidduutti hammaatee jira. Gareen kun hooggantoota humnoota waraanaa Tigraay ni deeggaramu jedhu keessa beekton. Dabalataanis hooggantoonni garee kanaa fi hooggantoonni humnoota Tigraay ijoo ta'an tokko mootummaa Eertiraa waliin hidhata tolfataa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay kan turan obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee qaamoleen garaagaraa dubbataa turan. Kun osoo kanaan jiru Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa immoo muddama cimaa keessa jiru. Amma walii isaanii waraana natti banuuf jedhanii addunyaa irratti wal himataa jiru. Kun jiru miidiyaadha. Jiru miidiyaa kan isa sagalee uummataa ta'udha. Sagalee uummataa ta'uuf immoo mudhiisaa hidhatee ka'ee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoon keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatina. Gara odeeffannoo keenya itti isin dabarsa. Waggoota 40 oliif mootummaa Turkii irratti hidhachuun qabsaa kan turan hidhattoonni Kurdii jedhaman meeshaalee waraanaa isaanii hiikkatan. Mallattoo waliigaltichaa kun isa jalqabaati jedhamee jira. Gara loltoota 30 kan tahan dhiiraa fi dubartoonni meeshaa waraanaa isaanii lafa kaahanii jiru. Erga walitti bu'iinsi jalqabee uummanni gara 40 ta'an ajjeefamanii jiru. Kanarraa ka'uun gareen kun Turkii, USA, UK fi gamtaa Awurooppaa keessatti akka shoroo keessatti galmaa'anii jiru. Hidhannoo hiikkachuun kun Turkii keessatti qofa osoo hin taane Sooriyaa, Iraanii fi Iraaq keessattis kan dhagahamaa jirudha. Bakka gaazexeessonni namoonni siyaasaa paartii mormituu Deem jedhamu garee kana deeggaran gara holqa Jaassan jedhamu geeffaman. Bakki kun kaaba lixa magaalaa Soloomiyaa kan kaaba Iraaqitti argamudha. Loltoonni garee kana ajajoota olaanoo 4 dabalatee achitti argamuun meeshaa waraanaa isaanii hiikkatanii abidda itti qabsiisanii jiru. Fedha mataa keenyaan osuma isaan as hin gahenneyyuu meeshaalee keenya dhabamsiifneerra kun ammoo kutannoo nagaaf qabnu agarsiisa jedhan gareen kun. Qondaalli tika olaanaa Yuukireen magaalaa guddoo biyyattii Kiivaa keessatti guyyaadhaan rasaasan ajjeefamuu aangaan biyyattii beekse. Qondaalli olaanaan tajaajila tika dhimma biyya keessaa Yuukireen bakka konkolaataan dhaabbatutti nama eenyummaa adda hin baaneen itti dhiyaachuun yeroo baay'ee erga itti dhukaafame booda lubbuun darbuutu himame. Namni ajjechaa kana raawwate bakka sanaa baqatee yoo deemu viidiyoon agarsiisu miidiyaa irratti qoodamee jira. Dhaabbanni tika itti gaafatamaa jalaa ajjeefame maqaadhaan ibsuu baatullee miidiyaan Yuukireen garuu Koloneel Ivan Voronich akka ta'an gabaaseera. Dhaabbanni tika biyya keessaa Sabaa'uu jedhame nageenyaa fi basaasa biyyattii adda durummaan kan gaggeessudha jedhe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne ganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.